eenyutu qabsaa'uu danda'a? Oromoon bakka bu'iinsa qabsoo eenyuuf kenne jechuun Abaaboo Gullallee gaafate. Mee viidiyoo gabaabduu kana daawwannee walitti adeemu. Mee Oromoof eenyu qabsaa'uu danda'a? Bakka bu'iinsa qabsoo Oromoon eenyuuf kenne? Mee warri Abaaboo Gullallee kun deebii naa kenname. Isin Oromoon walii galee mallattoo mallatteessee mirga koof biyya koof Yooyyaa ashamaa harka fuunee akkam jirtan hordoftoonni Hawwii Showuu bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u isiniin jecha har'a bifa addaatiin waan addaa qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Waan addaa akkuma viidiyoo irraa gabaabduu ishee dhageessuuf yaaltan dubbii jaal shurrubbee yookiin voice jaal shurrubbee kan kaleessa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda olaanaa fudhachaa ture. San booda immoo ganuudhaan harka mootummaatti kennatee mootummaa waliin hojjechaa jiru. Mootummaa Itoophiyaa waliin jechuudha hojjechaa jiru. Har'a akkamiin Abaaboo Gullallee qeequu danda'e? Maalirraan qeequu danda'e? Rakkoon jiru maali? Kan jedhu viidiyoo isaa bal'inaanis waliin ilaalaa. Bu'uurri inni irratti qeeqa kana kaasee maali kan jedhulleen gabaabsinee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Kanneen YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa. Akkasumallee yoo isinitti tole hojiin keenya yoo jaallattan viidiyoo keenya like, share gochuudhaan akkasumallee koomentii irratti yaada keessan nu kaa'uudhaan nu waliin turaa isiniin jedha. Egaan mee Oromoof eenyutu qabsaa'uu danda'a? Bakka bu'iinsa qabsoo Oromoon eenyuuf kenne jechuun Abaaboo Gullallee gaafate. Oromoon gaaffii koof mirga koo falmuuf Abaaboo Gullallee qofatu naaf gaafachuu danda'a jedhee mallatteessee waraqaa isiniif kenneera yoo ta'e nu beeksisaa jedhe. Nutis qabsoo kana keessaa harka fudhannee teenyaa jechuun eegale. Maalirraan kana jedhe? Akkamittiin kana jechuu danda'e? Kaleessa obbo Sanyii, obbo Shurrubbeen faan walumaa galatti isaanii fi waa'illan isaanii qabsoo bilisummaa uummata Oromoof dirree lolaa yookiin dirree waraanaa seenanii qabsaa'aa turan. Boodarra haala hin beekamneen garagaluudhaan qabsoo sabaaf jedhanii ba'an sana gananii gara mootummaa biyya bulchaan jira jedhutti makaman. Ergasii as haala tokko tokkoon sochii eegalanis milkaa'uu fididu riphanii turan. Ammoo maaltu taanaan jaal shurrubbeen yookiin immoo voice jaal shurrubbeen kana jechuu danda'e? Bu'uurri lakkoo kanaa maali? Kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa warri kaleessa dirree qabsoo turanii qabsoo sanatu galmaan hin gahin gananii ba'an. Mootummaa waliin hojjechaa akka turan ifatti beeksisanii hojjechaatu jiru. Yeroo itti uummanni Oromoo gidirfamaa jirutti isaan mootummaa wajjiniin hojjechaa jiraachuu isaanii ifatti beeksisaati turan. Haa ta'u malee egaa dhimmi har'a itti voice jaal shurrubbee dheekkamsiise maali kan jedhu mee qancib goonee waliin haa ilaallu. Innis dhimma marii biyyaalessaa irratti ajandaa mataa isaanii dhiyeeffatanii turan. Sana ilaalchisee qondaalli ABO obbo Mikaa'el Booran fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii feesbuukii irratti barruu gabaabduu tokko barreessanii turan. Egaan barruu gabaabduu fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti maxxansaniin Profeesar Masfiin Ariyaa nama guddaa miti jechuudhaan eegala. Obbo Mikaa'el Booran qondaalli ABO jechuudha. Profeesarri kun walitti qabaa marii biyyaalessaa ture. Kana ilaalchisuun obbo Mikaa'el Booran maaliif ofittis biyyattis qoostuu? Dhuguma hojiin isaan amma qabatanii jiran kun biyya kanaaf furmaata rakkoo ta'aa jedhanii yaaduu yookiin immoo amanuu? Akkamittiin jechuudhaan suuronni isaan cinaatti argamu kun kan eenyuuti eenyufaadhaa jechuun gaafatan. Egaan barruun kun kan akeeku sanyiin faan
gaaffii eenyu gaafatan kan jedhu yaada yookiin komii isaanii maxxansaniitu jiru jechuudha. Sana irratti egaa Voice Jaal Shurrubbeen kaleessaa obbo Shurrubbeen har'aa qeeqa kana bal'inaan akka waliigalaatti nama dhuunfaa yookiin nama tokko kan yaada mataasaa miidiyaa hawaasummaa isaa irratti ibseen walitti qabaa dhaaba sanaa qeequudhaan waan baay'ee jedheetu jira. Waan inni jedhe egaa walumaan kan ilaallu ta'a. Voice Jaal Shurrubbee asirratti barruu obbo Mikaa'el Booran maxxansan kan irratti maaltu dheekkamsiise? Maaliif dheekkame? Achi keessaa qoodni isaa maali? Isin maal jettu? Mee yaada keessan koomentii jalatti nuu kaa'a. Sanaan dura waan Voice Jaal Shurrubbeen jechuudhaan abaa bulallee qeeqe waliin dhaggeeffannee walitti adeebinu. Mee Oromoof eenyu qabsaa'uu danda'a? Bakka bu'insa qabsoo Oromoon eenyuuf kenne? Mee warri abaa'uu gullallee kun deebii naa kenname. Isin Oromoon walii galee mallattoo mallatteessee mirga koof biyya koof daangaa koof waa'ee keenyaaf abaa'uu gullalleetu gaafachuu danda'a. Rakkoo keenya abaa'uu gullalleetu qofatu nu dubbachuu danda'a jedhee waraqaa isinii kenne qaba yoo ta'e nu beeksisa. Qabsoo keessaa callisne teenya jechuudha. Kaleessa isin Shaabiyaaf harree taatanii ergamaa turtani. Cirracha guurtanii kan siraa hojjechaa turtani. Hin dagattanii. Guyyaa tokko garuu Oromoof dirree lolaa irratti madootanii beektu isin. Mee isin keessaa eenyu madaa'e? Eenyu wareegame? Lola isa kam loltani? Millaaci isa kam harki keessan kilaashii qabee dhokaasee beeka? Hin beektu saayinsii waraanaa? Hin dhageessan yoo ta'e malee beektu. Ciistanii loltanii beektu. Dhiiga argitanii beektu. Lafee cabu argitanii beektu. Nuti kaleessa gaafa isin alagaaf ergamaa turtan gaafa isin qansiraa Shaabiyaaf hojjechaa ooltan warra dhagaa darbachaa turanitti. Warra wayyaanee faana kokkee wal qabee mana hidhaatti gidirfamee sanaaf mataa gadi qabachuu dhiisne warra dirree lolaatti Oromiyaa keessatti gabba'e nuti. Qabsoo finiinsine lollee lolchiisneetu funyaan Finfinnee jala geenye. Har'a waan hunda ilaallee rakkoo uummata keenyaas ilaallee gidiraa uummata keenyaas ilaallee gubachuu qabeenya uummata keenyaas ilaallee dhaabbanneetu warra daandii nagaatti dhufe. Warra kilaashiitii, warra bireeniitii, warra dishqaatii, warra meeshaa gurguddaatiin warra Finfinnee seenee nagaa bakka kennee meeshaa keenya kennine karaa nagaa itti amannee qabsoo nagaa itti amannee warra hojjechaa jiru nuti. Isii warra kurtuu peestaalii qabatee dhufee boolee seenes. Waa'ee keenya dubbachuu hin dandeessanis. Eengadda marii biyyoolessaa waraanni daandii nagaa gale Adaamaatti marii biyyoolessaa irratti hirmaate gaaffii isaa qixa sirriitiin daandii sirriitiin gaaffii biyyaa gaaffii sabaa gaaffii bu'uura ta'e gaaffii uummanni Oromoo qabu kan kaleessa gaafachaa turre kan ittiitii wal ajjeesaa turres sana bu'uura godhannee qabxiilee 1 2 3 jedheetu dhiyeeffate jechuudha. Waraanni daandii nagaatti amanee mallattoo mootummaa faana godheetiin kanarra biyya kana keessa jiru as keessa jiru jechuudha. Isa sana gaafa isin abaa'uun gullallee qeeqxanii isin immoo maaliintu qeeqxani? Sertifikeeta isa kam qabdu isin? Qabsoo Oromoo adda durummaatiin gaggeessuuf itti gaafatamummaa qabsoo Oromoo qabaachuu keessaniif sertifikeeta isa kam qabdu? Isa kam sinii kenna uummata Oromoo? Mee fidime.
nu warra dhiiga arginee lafee cabus arginee wareegamas arginee warra waa hundaa keessatti abidda keessa dhaabbachaa turre nuti. Waa'ee keenya dubbachuu hin dandeessu. Har'a yoo ta'e immoo warra alagaatti hin galle, warra shaabiyaatti hin galle, warra finxaalessatti hin galle nuti. Yoo galles warra saba isaatti gale, warra maatii isaatti gale, warra biyya isaatti gale. Alagaa faana dirdirii nuti goone hin jiru. Diina keenya faana walii galte nuti goone hin jiru. Isin har'a miilla lamaan warra shaabiyaaf finxaalessaafiin as bakka amma jirtan dhaabattanii jirtanidha. Kanaaf nu qeequu hin dandeessan jechuudha. Gaafa eengadda marii biyyoolessaa irratti Adaamaatti gaafa gaaffii daangaa, gaaffii afaanii, gaaffii hararii, gaaffii dirree dawaa, gaaffii walloo, gaaffii bu'uura ta'an gaafa tokko lama sadii jedhee gaafa hooggantoonni waboo dhiyeessan, gaafa miseensi waboo dhiyeessu sitti qoraattii ta'e argame, sitti waan biraa ta'e argame jechuudha. Kanaaf yoo ati qofti gaaffii uummata Oromoo gaafatte qofa, yoo ati rakkoo uummata Oromoo gaafatte qofa, yoo ati qabsoofte qofa, anuma ishee jettu kana yoo isin qabsoofte qofatu qabsoon uummata Oromoo fiixaan ba'uu danda'a. Fiixaan ba'uu waggaa 30 ol gaafa isin qansiraa hojjettaniyyuu uummata Oromoon bilisoomne. Kana quba qabaadhu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma viidiyoo irraa dhaggeeffatan kana Boos Jaal Shurrubbeen dhimmi Oromoo na ilaallata, an Oromoof hin qabsaa jira kan jedhu waan akeeku fakkaata. Qondaalli ABO obbo Mikaa'el Booran immoo warroonni kaleessa qabsoo bilisummaa uummata isaanii gananii bahan har'a mootummaa waliin hojjechaa jiran qoodni isaanii maali as keessatti Oromoodhaaf bu'aa buusuu jechuudhaan isaanilleen dhimma marii biyyaalessaa sana irratti ajandaa isaan dhiyeeffataniin barruu gabaabduudhaan Profeesar Masfiin Ariyaa irratti qeeqa kaasa. Egaan barruu gabaabduun qondaalli ABO obbo Mikaa'el Booran gama miidiyaa hawaasa isaanii irratti maxxansan Boos Jaal Shurrubbee maaliif dheekkamsiisa? Maaltu jira? Maaltu dhufuuf deema? Dhugumayyuu eenyutu Oromoof qabsaa'aa jira? Eenyutu sirriidha jettu? Eenyutu dogoggora jettu? An kana isiniif hin dhiisa. Mee isin barruu qondaala ABO obbo Mikaa'el Booranii fi haasaa Boos Jaal Shurrubbee wal bira qabuudhaan waan hubattanii fi waan deemaa jiru akkamittiin akka hubattan komentii jala nuuf kaa'a. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa guyyaa har'aa kana qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Akka beekamu oduu idileetiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Kanneen YouTube channel keenyaaf haaraa taatan YouTube channel keenya subscribe gochuun akkasumallee like gochuun viidiyoo keenyallee share gochuudhaan nu jajjabeessaa. Nutis guyyuurraa waan haaraa jennu yookiin immoo waan isin bira ga'u qaba jennu isin biraan ga'uudhaanii kan isinii waliin turru ta'a.